السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتفتح في خبري من فتح مخانوس أكمل بريان كني يقبضني في يقبضني كسر يقبضنا بليسن راكبا لي فما يكتني سن راب بديزين ترى هنكبا تكاتي فيديو مرة سن راب بديزين ترى لكن موجود إن شاء الله فيديو بريدا كبديس بديس كم كاملات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتك بدلتك مكانوس عندك سنونا جافيا قبضني وتناجا قبنا الحمد لله مكانوس قاسين الرابطة جرتي أما ديمتة جرتي ما تصيب الليسة ما تصيب الليسة يوم بدي ما تصيب الليسة ما تصيب الليسة قبل ما تصيب بتشيسة بالليسة ايوه الليسة بتشيسة تقوم والله ما تصيب بتشيسة تصيب الليسة الرابطة جرتي اوكي ردي بيتي نجا فدا لا تعال ايوه دي جاوز تعال سني تعال هي خالد سرا مال قبتي كانوا دي اتغنا كاميرا ودرت كانت تيم تتا ولا ما دغنيني في سنيسي اي والله ردت تخيا تكفارتي ما انت تكفارتي جولي سودي العربيين والبايل راندو بن لانه ادوتنا نزرامتي قاعده كشو بيزو مان تري بيزي جرين ما دون فاغي ريس دجودا سنيفن والبير راندو بتني سلا اريك خيام قرا والبين دبداي جودا ربي نجي انفورماتا فيديو فرمان ما تقاتل له دفو فيجرا والجرايس قالوا جراني كخا سوشيال ميديا في فيسبوك هذه خنا وبت غيرو ربي نجي ان حاجه تشيناي جولي سودي داتيف ربي نجيان عقلتنا تكفى إساني في دعاء قون إن شاء الله ربي نجيان بيدي سنتسني عقلتو ورد يمي قارة خيستي أكنتي لوختي وانتجوخن بيفي قلو صدا وزور انتهن منه داسن صدا لا يجودا منه داسن قيس نما ترسيسني فولي نما هندي في النيسون دي نما في ديك إفلسي هندا ترى يجودا هنك أمتا ميكا منه دا خيس صدا لا في ملي بيفي يتغيروا نمني جبتو كلين هنجرو ربي بكير تنتسني عيقو هندنو بيمارا با خيسرن هندا وربي نوايقو ربي نجيان سنعقلتون جا لكن لما فاد مخي خلينا ندفع ويجعلوا راين دفع أماني سالة دياتي جريت شو لما أنتنا أماني ساتر بانكنا خيسا ولا نسالة نقول ماما تيسا سنقلك فمودي ما هي جودا واي خنا رتي ياده خنا تشوفه ولا يسا خنا ولا هنقول بقرقرة مجرى جودا ألبوم نسا ولا كرافلي ألبوم ولا هنقول بقرقرة جرن نمني أونلاين مثلا نقول بداي سجله سنقبوفتي جودا فوتو الرتي هده ولا channel سجالو نديسا جي بنتي أنا في أبناء الدنيا سنخايا سجالو نديسا جي بنتي خجانا لا إنسان هنتهين ولا إنسان فلاني يرجع لك سني جودا وان كنا تدونا هنتهيني ميدي سواء خنا رياضة أيوة أكسما نمني فكين يفيروه باي وعمل كنا نتي أورمو نكمل والما قالت تويو نمني تكتكو كنم هنتو سوين تاني waan namni dalagee takka yookaan waan namni dalagee itti lafee gadhiise takka duraan gadi buufatanii gadhiifatanii garuu ka haacaaluutii fi kana makaanii garaagarummaa guddaa qaban fakkaata. Akkasiin namoota yoo waan kana sirriitti qaqqabee ilaalee waan kana itti yaadee namni haacaaluu jedhee namni yoo abbaan fedhe waan fedhe nama hundaa jala akka gabbuufnee gadhiifannu taate akkamiin namni maal lubbuu isaatiin hin jirre ka wareegameetiin lammii ofiitiin mataa ofiitiin hin taane ka ilma nama sababa bal'aa kanaaf wareegamee isaaf jedhee namni akkamitti qabu dadhabee arrumaan tana wallee isaa gadhiifamuuf online irra gurguramuuf haarofti ka amma dura gurra ummata hin gahin ka ummanni keenya hin dhagahin oranti Facebook irratti akka beeksisaatitti natti fakkaata akka isaan qopheessanii guutuun itti natti fakkaate balleessanii isaan online irra gurguramu jira online irra gurguramu jira giroo masan akkuma isaan ijumaan arganii ennaan haacaaluu hundeessaa jedhaniituma YouTube banatanii dafanii irra kaa'uu eegalanii jechuudha wanni kun akka namni hunduu yoo gadi qabee ilaale hedduu nama dhibaa hedduu waan nama yaaddeessaati haacaaluu hundeessaa akka dhugaatitti ganaanti boonyeetu imimmaan kennaa hin fixannee haga ammaatitti gadda guddaa irra jirra jechuudha ol baanee dubbannee fi haasofnee fi fuula ifaan agartee waan gaddarra hin jirre isinitti hin fakkaatin garuu osoo gadda guddaa kanarra jirru gaddi nam sababa bal'aa kanatti dhaga'ee ummanni kun ilaa waggaa haga tokko guutuu gaddutti jiru namatti dhagamuu dhabdee yoo ilmummaan Oromoo tokko gabbuusee gadhiisee kiyya gadaadhiisanii ka ummukaanus gadaadhiisanii umaa rakkinan qabu garuu haacaalu jechuun akka an yaadutti akka nama tokkotti illee isa laalu akka nama kaanitti illee wal bira madaalu jechuun nama biraatti isa madaalu saniifuu akkamitti wanni kun mee ummannummaa sabni bal'aan kun warri ummannu taphatu kun yoo xinxalanii ilaalan dubbintu maal itti fakkaatti hedduu nama dhibaa wallaahi an hedduun aarstee jirti hedduun gaddee jira mustariyaa liiboottee
wallahi imimmaa fiksiisan hundaa gisee ilaalee mararaa jechuudha imimmaan nama hundaatu isin mararuu qabaa laaltanii waan nama waa wal guddisu malee waan gufuu walitti yeroo hedduutu gufuu walitti amma afaanota biraatiin diraamaan dalagamaa viidiyoon dalagamaa piraankii waan xaxxafuun dalagamaa nani gabbuusee gadi dhiifatu ijoolleen oromoo laakiin kennaa gabbuusanii gadhiisu turanii garuu kenna gadaa dhiisanii Haacaaluu Hundeessaa hedduu takka nama mararee wallaahi meesin hundi keessanuutu yaada waan gadarratti yoo dugonkorree jiraanillee ni gorfattan jechuudha saniifuu itti ilaalaa isiniin jaamee waan Haacaaluu kun hedduu nama dhibdii osoo gumaa isaatu haqa ammaa namni isa ajjeese bahee ijjitee inni durattuu agarree xiqqashoo qabbana qabnaa akka yaadu jechuudha wallaahi namni akka hagana ga'u kun nurraa kufee gaaddisa kenna akka gaaddifni kenna nurraa kufee aduu nutti baasetti iflaalu jirra garuu isin deebitanii akkana dalagan hedduu na gaddisiisan akka mataa kiyyatti. Akkasii dhiifama haa maamii da'u samahti deemtaa dhiifama walla abbalayyan kiyya kaanuu situ nu rabbashee ani wallahi reefun tana gizeen fi nammas waa'ee laala amatarraa ammaan tana amatarraa osoo hin ta'in guyyaarraayi taaziyaa ilmaan oromoo taa'u jirra taaziyaa ilmaan oromoo Haacaaluu qofa osoo hin taane hidhaa Joor qofa osoo hin taane waan ilmaan oromoo biyya hunda keessatti gaara keessatti dhuman biyya namaa keessatti dhuman biyya fi keessatti dhuman rabbiin tan hunda nurraa fuudhu maaliif namni addunyaa tan irra fattanamu akhiraan isaa bareedduudha jaanii yookiin fattanumaaf uumamni nan fakkaata karaa waa'ee Haacaaluutti immoo namnummaan chaanaala kana banatee Haacaaluu Hundeessaa jee footoo Haacaaluu ta'a wallee haareef albama haaree kanaaf tolfamte irra kaayee view hedduu argachuu jiru subscribe godhu jiran namni hedduun jechuudha waa'ee kanarraa iseellee beeksisuullee hin feene isin hundi garuu gaafateetii afroo wallee baasees riippoortii goona jaaniitii oromoon dheetee view heddummeessitee jechuudha oromoon laalee saniifuu dhaqaalaalaas isiniin jiru namni kun oromoodhaas natti hin fakkaatu nama oromoofis yaadus natti hin fakkaatu sii galee nama afaan oromoo beeku malee oromoo sii miti saniifuu wal xiqqeessuu yaadinaadhaan isiniin jaa oromoo miti silaa namni ilmi oromoo tokko abada waa'ee arraan tana wallee Haacaaluu kan akkana hin godhu saniifuu oromootti ni saamnu san laakiin inshaallah walleen isaa yeroo muraasa booda albama isaa eebbisuuf deemanii jechuudha guyyaadha du'a isaatii hojjetan biyya irraa salphisu guyyaa sanaaf eeggaddaa bas waan hin juulleen qabu waa'ee kanarraa laakiin wal jajjabeessaa sheer walii godhaa dhiyoo sana walleen garana garoomsa hedduu takka hamilee nu godhee hedduu takka nu gammachiise kaanus waa'ee walirraa illee takkaasee hin beeku laakiin ani bas maaliif waaniin oromoo ta'eef nama oromoof wallise مش هو موسيقى جال الموسيقى وزونتين جال الموسيقى اللي يدون كابو موسيقى تكنا أول لسه يتم تاني نفذي كابو تكن كابو أنا سين كابو والله تك تاني نفذي كابو سي ولا زون كابو سنيفو أورمو ما تنا يتجدو بناء جورنا مورمو فيادو سنيفو يا إلمان أورمو دا وان نما كسي أقدر نمني جنديتي فاكابو ريبورتي أورمون نيرتي قدهون نتعنا له مانغودو نمني جنديتي سنير رواي يوتيوبرا كابو أورمو خنتاتن channel sallabamsiisaan isiniin jaachuudha asumaan akkasirraa fakkeenya walirraa fudhatan fakkeenya kana walirraa fudhachuu fakkeenya gaarii walirraa fudhachuu gaariidha akkasumas Facebook irrattis gadhiisan bakka hunda irratti gadhiisan laakiin inni carraatti haa arkatu isa osoo ta'in ilmaan isaa kajanan san carraatti haa arkatanii saniifuu walirra wal haa qusannu hin jaa bas kanumaaf dhufnee yaadni keenya yaada biraallee hin qabnu bas kanuma guyyaan dhaloota isaatti dhaqee rabbi guyyaan guyyaa du'a isaalleen dhiyaatee jira guyyaa sanarratti albama kanatti eeggattanii inshaallah hamileedhaan eeggatta warri online irra jirtanillee yoo deettanii warri akkaawuntii qaban ka biyya alaa jiran dooraalee takka hungoo wallee takka bitachuudha yoo kabajatan ta'ee hedduu takka isa fayyada hedduu takka ilmaan isa fayyada osoo hin ta'in isa hin fayyadu ilmaan isaa fayyada sanumaafuu akkanaan isin jaayyaa aywa ilmi namaa tokko yeroo du'ee jedhanii osoo waan takka ifirraa hambisee du'ee namni yeroo tokko akkas jedhanii yeroo baay'ee ifirraa osoo waan takka hambisin du'ee jedhaniiti mararfatanii jechuudha gaddi guddaan sanitti namatti dhagama garuu Haacaaluu Hundeessaa ifirraa waa hambiseeti du'ee jechuudha ilmoo bakka itti buuse garuu ilmoo bakka itti inni buusee biraa du'ee saniifi yaadu fi qabnaa jechuudha Haacaaluun du'ee jira garuu hin jiru amma lubbuuni nama kanarra wanni faayidaa irraa argatu yookaan ilmaan isaati yookaan jaartii isaati jechaadha waan inni ifirraa hambise san waan inni akka amaanaatti isinitti dhiise jechaadha ilmoo fi
an saba kiyyaaf qaaliidha jedhee qaalummaa saba isaatiif inni qaalii ta'e sanii isin ilmaan isaa kanaaf yaaddanii ilmaan isaa san bakka gaarii geessitaniiti qaalummaa san mirkaneessitan malee osoo asumaan asitti gufuu walitti ta'a. Oromoon namni yeroo waa balleessu oromummaa dhabuu osoo hin taane oromoon hayyullee qabaa gootas qabaa gadhiitii. Ilmaan Oromoodhaa garuu hundi isaanii wanni oromummaa dhugaa onni irraa qabu. Hacaaluu akka jaalatan abdii irraa qabu. Hundi isaanii waan Oromoo hin ta'e yoo taate malee. Namni Oromoo hin taane Oromoo dhajee Oromoo onneen isaa keessa dhugaadhaan ka Oromoo ta'e Hacaaluun jibbaa jee ka jiru hin jiru shirarra yaadaa kan hin jiru hin jiru. Ilmaan Oromootii miti yoo dandeessan kanuma cinaa fiiguu kana dhabamsiisaan isiniin jaacanaala isaanii warri feesbuuka irratti gallakkistanis feesbuuka isaanii nama dhibuu irra guddaa haa feesbuukni kan guumuun laaftuudha. Haala sanii wal cina laaffadha. Akkuma tireefun tareettani wallee tan takka irraa haasee hin beeku walleen galaana gaaromsa hedduu hamilee irratti hortee jirti dhiyoo tana wallee jaaladhechuu osoo hin ta'in akkana jechuun hin dhageeffadhu illee akkuma keetii kaaf hazellee hin qabu yeroo hedduu wannan jedhu garuu hamilee lamatti horu jechuun gizee tokko namni mataan tokko sirraa kufee baluu sunuu du'e anillee akkasittiin ajjeesanii jettee ufduuba deebuu dhabuun goota qabaachuun hedduu nama boonsaa hedduu gara fuula duraatti illee atillee qabsoo fi waa hundaafuu hamilee sitti hora jechuudha. Asumaanillee isaanillee galatoomee jechuun barbaada. Uummanni Oromoo addunyaa irra jirtan hundi keessanuu warri amma miliyoona 3 ilaalamuu fi kadeemaa jiru tuqaa takka irroodha. Saniifuu garuu Oromoo miliyoona 3 qofaa miti riikardii cabsallee hin jedhu. Riikardii cabsee jira garuu ilaalamuu kadhaba kana caala. Wanni isaan mala hangana miti jechuudha waan isaan malu waa hin argatiniifi. Saniifuu hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti yaada dabalataa yoo qabaate dabaladhu yookaan immoo nagaa walitti dhamanna. Asumaan maal jechuun fedhaa ijoollee Suudii irraanfadhe. Waan reefus irraanfadhe. Ijoollee Suudii jirtanii amma galuuf deemaa jirtanii inshaallah yoo rabbi jedhee hunda isaanii ka galchu taate rabbiin rakkoo biyyarraa nama baaftee biyya namaatti illee nama rakkisu tana biyya teenya irraa rabbi haa dhaabu. Biyya teenya osoo biyyi teenya biyya nagaa taate biyya biraatti illee ijoolleen teenya deemtee hin rakkattu. Saniifuu bakka jirtaniin wallaahi warri Suudii kas jirtan of eegaa isiniin jechuu barbaada rabbi isin haa eegu rabbumaa nuti illee rabbuma isinii kadhachaa jirra eega gaafa nuti eegalamteeti yaaboo rabbummaan ijoollee teenya tana isaan cinaa haa dhaabbatu wal bira jiraannee homaa waliin koonu osoo bira jiraadhe sanis homaa isaanii goonu hundumaa isaanii goonu rabbiin guddaan immoo tuwaa isaanii godhuu danda'a waan ta'eef rabbi isaan bira haa jiraatu fatanaan tunillee homaa fi dukkana booda ifti jirti jedhanii sanillee rabbiin obsa guddaa isinii hakkinni duraan obsa qabdanii obsa keessanii rabbi sirraa haa jabeessu ammallee warri jirtan if eegaa galtanillee biyya keessattillee sirriitti of eeggannoon barbaachisaa warri biyya keessa jirtan akka tasaa viidiyoo kana daawwachaa jiraatan yoo jiraatte rakkoo biyya namaa keessatti deemaa jiru waan agartan jecha biyya teessan keessa siistama hojii ittiin hojjettan uumadhaati biyya teessan keessa akka nagayaan jiraatanii fi namoonni biraatillee namallee deemanii baharratti dhumaa jiranii akka asin deemne godhaa hedduu rakkachaa jiranii namni duraan dhugamaa deemee dalagateef jijjiiraa jira amma garuu wanni akkasii hin jiru warri iqaamaa qabu ka seera qabeessan deemee qabaniiti dararaa jiranii jedhanii waanuma nama gurraacha ta'e waanuma Itoophiyaa ta'e guutumatti hin dhiisanii saniifuu of eegaa rabbi sin bira haa jiraatu gadda guddaa nutti dhagame ijoollee Suudii fi illee rabbi formaat isin yaa fiduu isin jedha. Akkasuma viidiyoo isin dheereessinee viidiyoo kan beekuma 8 mariyyatuun beekamu deeqa fudameeqa hanga viidiyoo biraatti walitti deebiinu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.